يا جلالي يا خنون الدواء سناتي دقيان نظري قلبي كاوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتو تداستا أكم جرتن نجا كيساني نجيني بدادا نبرا بريدا الحمد لله رب العالمين. اسم برا أكم سننجدا نجيني كو بكو مجرتي اسن هاكا قبو غندان أمانتان أسو أدان هنكو قودين بوتا سنجرتن اسن هاكا قبو اسن انجستو زالتا maaltoota kiyyaa hundi keessanuu warri hanga ammaan na bira Ashama harkafuuni ilmaan Oromoo baga nagaa jiraatanii nagaan kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuun hawwii koo yeroo hundaati. An obboleessa keessan walaleessaa fi qopheessaa afaan Oromoo Arifee Sheekaati. Har'aan tana kan itti argamnu gaafiif deebii Destee Muhammad naaf qopheessite deebisaa isii deebisuu irratti argama. Hanga dhumaatti nafaana turaa isiniin jechuun barbaada. Gaafiin tokkoffaan akkana jetti: Arifee Sheekaa eessatti dhalate, eessatti guddate, amma eessa jiraata, maqaan isaa hoo guutuun eenyu jetti gaafiin tokkoffaani. Ani maqaan kiyya Arifee Sheekaa osoo hin taane kanaadhaaf abbaan kiyya naaf baasanii Abbee Sheekaatii kan dhalootaan naaf baasan jechuudha. Arifee Sheekaa ammoo kan naaf baase Oromoo kiyya. Abbaan kiyya hin jijjiiramne bakka kanatti wanti sun hubachuu qabdanii Sheekaan Sheekama abbaa kiyya. Arifeen ammootu maqaa Oromoon kiyya naannoo 2016 akka lakkoofsa warra faranjootaatti bara wayyaanee san keessa walaloo waan ta'e kamillee ni hojjedha yeroo sanitti. Yeroo sanii ati dhugumatti ariifiidha waan gaarii hojjetta sababa jedhuuni Arifee naa baasanii achumaanin anis natti tolee waan Oromoon kiyya naaf baase jedheetiin maqaa san ofitti maxxanfadhee jechuudha. Amma hoo eessa jiraata kan jedhuuf ammootu yaadaan Turkii ture. Amma ammoo biyya Suudaan Kartuum achin jiraadha jechuudha. Gaafiin lammadaa akkana jetti: Arifee walaloo barreessuu fi dubbisuu ni jaalata. Mee walaloo tokko kan ilmaan Oromootiif gorsa ta'a jettu nuuf walaleessi jetti. Okay, thank you. Yaa kan lammii kee dhiiftee orma jala shurshurtu, xiqqeenyi kee guddaan kan qaama kee gurgurtu, saba kee of dhiisi, mee dhiisi of bari, saba kee siif wayya, diinni diruu diinuma hallayyaa si kaaya. Utaali kaadaamaa koo deeboon kalee deebite, maa calliftee laaltaree roroon lammii gaadite. Akkuma gaafa adawaa garmaa mikaa fincili, yaabbataan kee milkaa'ee haa qabatu ilillii. Jabeeffadhu kormee keessa kee tokkoomsi, sammuu keef nagaa labsi, beekumsaan qaroomsi. Kaayyoo fi akeekni kee akkasiif milkaa'u, rabbii kee kadhu kormee kan hundaa siif ta'u. Rabbii kee kadhu kormee kan hundaa siif ta'u jetti walalooni gaafii lammataatiin wal qabattu. Egaa gaafiin sadaffaan akkana jetti: yeroo dheeraa walaloo barreessuu fi dubbisuu ni dandeetta. FB Telegiraamii fa'aa irratti gara YouTube kana daftee dhufuu maaf dhabde jetti gaafiin sadaffaani. Okay, walaloo barreessuu fi dubbisuu ni jaalladha, dhugaadha. Nin dubbisas nin barreessas. Haa ta'u garuu wanti dafee gama YouTube kana dhufuu dhabee fi namoonni keenya baay'anii gama YouTube kanatti hin beekamne dhiheenya kana dhufaa jiran malee jechuudha. Gatii ta'ee fi xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee beekaaf wallaalaanis illee Facebook kana namni tokko lamni hin fayyadamu. Saniif jecha ergaan kiyya irra caalatti baay'een isaanii akka YouTube kana copyrightii yeroo akka qaldiitti sirra kaahuu, sirba barbaadde feetaa, akkasuma ammoo akka barbaaddetti waa maxxansitaa. YouTube waa baay'ee si danda'a, baay'ee si adabu jechuudha Facebookiin. Kanaaf Facebook kana irratti dabarsuun jaalladha. Saniif dafee gama YouTube dhufuu dhabee jechuudha. Gaafiin sadaffaanii akkana jetti: amma YouTube kee irratti mee maal hojjechuu yaadda yookiin yaaddee barbaadda jetti. YouTube kiyya irratti kan hin hojjechuu barbaadu
seenaa Oromoo kitaabban Oromoo irraa funaanee kitaabban afaan Oromootiin barreeffame irraa funaanee seenaa gootota Oromoo, seenaa Oromoo fi Oromiyaa akkasuma ammootu asoosama, ciigoo, gaafii afaanii, mammaaksa fi walaloo mataa kiyyaa kanneen waan silaa dhaloonni dhufu irraa baratan achirratti hojjedha jedheen amana. Kanumatti natti tola jechuudha. Gaafiin shanaffaan akkanitti safara yuutuubii kana irratti warra amantaa fi gandaa wal qoodaniif akka ilma Oromoo tokkotti maal gorsitamee jetti gaafiin shanaffaanii. Dhugaadha, namni gama yuutuubii qofa miti yeroo wanti tokko galu, yeroo rabshaan tokko galu gama amantii kanatti wal dabarse, gama amantii kanaa wal qoodee waan ta'e jecha adda addaatti wal sorfee akka namni silaa wal diigu amantii kanaa walitti ka'ee tokkummaa isaa diigu taasisa. Warra kanaan maal jechuu barbaada akka kiyyatti? Warroota amantiidhaan wal qoodaniif, warroota amantiidhaan wal jeeqaniif, warroota waan adda addaatiin yaada tokko dabarsuu hin dandeenyeef jechuudha. Yaada sammuu namaa ijaaru dabarsuu hin dandeenyeef wanti akkanaa kun tokkummaa keenya diigaa, Oromoo wal jibbisiisa, jaalala nurraa fageesse jibbaa nutti cimsa, lafee keenya cabsee waliin tumee biyyaa nu fageessa. Dhiisaa wanti akkanaa kun hin baasu, nun baasu. Oromoonni keenya kaleessa shinnigaa irratti kan dhumatan jechuudha. Gaafa warra musliimaa achi bahaa isin hin haftanii jennaaniin, akkasuma ammoo warra kiristaanaa rashanuudhaaf gaafa jedhani nuti oromummaadhaan manaa baane wal ganneetiin duunus wajjumaan jiraannus wajjiin jedhaniiti gaafsan shinnigaa irratti muslimootaa fi warra kiristaanaa oromummaa isaaniitiin akkasitti walirratti wareegamanii boolla takkatti awwaalamanii jechuudha. Lafee isaan gootota kaleessaa san yaadadhaa. Amantii waliin qoodinaa. Amantii wal qooduun ammootu tokkummaa keenya cabsa, Oromoo biyyaa fageessa, Oromootti kolfisiisa, gabrummaa nutti cimsa. Kana yaadadhaa isiniin jechuu barbaada. Nuufiyyuu salphina. Gaafiin jaffaan akkana jetti. Jalqaba gara miidiyaa dhufuuf sababa kan siif ta'e maalidha jetti gaafiin jaffaanii. Okay, gama miidiyaa dhufuudhaaf kan jalqaba sababa naaf ta'e obboleeyyan keenya akkasuma ammootu bara wayyaanee keessa qeerroof qarreen Oromoodha baay'ee wareegamaa turan. Dhiigni isaanii asfaaltii irratti dhangala'aa ture. Dubartiin ulfaan ajjeefamaa turte. Bara san keessa wanti hin raawwatamin hin jiru. Dhiiga ilmaan keenyaa, dhiiga obbolaa keenyaa laalee gubataan dhaqee maaf waan danda'uun, waan barreessuu danda'uun, waan dubbachuu danda'uun, haga waa danda'u maaf feesbuukii kanarratti waa maxxansee hin dubbanne kan jedhuuni laayiviin jalqabee jechuudha. Bara san keessa akka xiiqitti lafaa ka'eetiin achumarraa itti cimee bara san keessa waanin hojjedhe jedhee amanu keessa bara san waan bara wayyaanee san keessan hojjedhe dhugaa rabbiitti sabni kiyya sitti gammada, anillee itti gammada, anillee ofiin boona, sabni kiyyallee naan boona jedheetiin abdadha jechuudha. Maaliifi waan of dhaadu caala waan qara hojjetamee lafa jiru sabni hin beeka. Waan san guutuu isaa biyyee lafaa godhanii na jalaa gubanii balleessan. Baay'ee hangammaatti na dhibbisa. FB kanallee fayyadamuu na jibbisiisa jechuudha akka yeroo saniiti. Gaafiin torbaffaan akkana jetti. Uummanni Oromoo yeroo ammaa bootaa garagaraatti beelaa miidhamaa jira. Maaltu sababa ta'e yookiin maalirraa kan ka'e uummanni beelaan dhumataa jira jettee yaadda? Maaltu sababa ta'e jedha jetti gaafiin torbaffaani. Dhugaadha, uummanni keenya dhumataa jira, du'aa jira, beelaan gaaga'amaa jira, qeerraa buqqa'aa jira, qabeenya isaa dhabaa jira. Kana kan godhe maalinni akka uummanni beelamu, akka uummanni du'u, akka uummanni qeerraa baqatu kan godhe tokkoffaa biyyi waraana qabdu, tokkoffaa lammiin keessaa manca'a, lammiin keessaa faca'a, qabeenyi ni manca'a, ni barbadaa. Gaafa kana gaafa qabeenyi manca'ee lammiin biyyarraa baqatee qe'ee isaa gadhiise gaafa kana rooroon uummatatti baay'atti, beelli uummata baay'ata. Wanti ittiin silaa namni qabeenya silaa jalaa saamamee jira, wanti ittiin waa bitatu hin jiru, wanti isaan qonqoo isaa ittiin bishaan afaan jiifatu hin jiru. Gaafa kana ammootu kun gammoojjii dhumate, kun ammootu biyyaa baqate.
kan qe'ee irra jiru ammootu beelaaf dheebuun dhuma. Biyya waraana qabdutu waan akkanaa fide. Biyyi waraanaan buluu isiiti. Biyyi waraanni yeroo hedduu itti deebi'ee waggaa 2-3 akkasitti deddeebi'ee biyyi waraanni keessatti gaaga'insa guddaa uume. Qabeenyas nama saamsisa, waa hedduu keessa nama seensisa, lubbuu nama baasisiisa, biyya nama fageesse, qabeenya nama fancaasa, nama gaaga'a. Kanaaf wanti guddaan sababa biyya kanaatti beedatti itti fide waraana qabaachuudha. Biyyattii waraana keessa jiraachuudha jechuudha. Garuu gama hongeetii yoo fudhanne cubbuu nuti walirra hojjannu akka Oromootti yakka nu walirratti hojjannutu Rabbiin nutti mufachiisee ummata keenya gara hongeetiin akka daranu kan taasisaa jiru cubbuu nuti walirra dalagnuudha jechuudha. Kanaaf gama kanaan ammoo Rabbuma kadhachuudha. Waa hundaa kana nurraa kaasa jechuudha. Gaafiin 8ffaan akkana jetti. Oromiyaa keessatti naannoo kamiin jiraatuu barbaada yookiin deemtee yeroo baay'ee ilaaluu feetaa jetti. Gaafiin 7ffaani. Oromiyaa keessa naannoo kamiyyuu osoo ilaalee natti tola. Osoo naannoo kamiyyuu jiraadhe natti tola. Garuu hoo Finfinneen jiraachuu filadha. Sababiin isaa Finfinneen handhuura Oromiyaa, magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati. Oromoof Oromiyaaf isiin handhuura. Akkuma qaamota keenya kanarraa gama garaa kanarratti handhuurri keenya jirtu walitti qabduun gaafa handhuurri si qabame gara ati deemtu hin jirtu sochootee akkan ol ka'uu hin dandeessu, asiif achi socho'uu hin dandeessu, akkanumatti yoo gachiiftee haftee malee jechuudha. Mormituu qaama keenyaati handhuurri. Finfinneen nuuf handhuura waan ta'eef achirra teenyee falmanna. Achirra teenyee mirga abbaa biyyummaa keenya daangaan keenya akka hin sarbamne achirra teenyee waan falmachuun nu barbaachisuuf Finfinnee jiraachuun barbaadaa jechuudha. Biyya abbaa kooti. Gaafiin 9ffaan akkana jedha. Gootota Oromoo keessaa tokko akka yommuu seenaa isaa ija kee duraa hin banne yaadattu isa kami sababa wajjin jetti. Gaafiin 9ffaani. Destee Muhammad gaafii akkana kanaa dhiyeessuu keetiif guddaa galatoomii. Gamanumaan gama maqaa dhaggeeffattoota Destee Muhammadiin galatoomii siin jechuu barbaada. Gaafii 9ffaa kana keessatti ani namni an dinqisiifadhu namni yoo millee na harkaan banne lubbuu isaa Rabbi haa maaru jannata isaa hakkisu Hacaaluu Hundeessaati. Boolla isaa keessa daadhiin haa guutu. Bara ummanni wayyaaneen akkas ummata raaftu bara silaa namni gadi bahee dubbachuu miti mana isaa keessatti televiziyoonii banee dubbachuun sodaatu sanii televiziyoonii gadi banee caqasuu sodaatu sanii madarakii irra bahee adda baabaayii garba barkumeetti kaafadhu farda kee soorii 4 kiiloo situ aane kaafadhu mancaa kee lolii 4 kiiloo situ aane alaa eegaa abjootiin abjoon taane jedhe. Kaafadhu farda kee lolii 4 kiiloo situ aane jedhe ummata keessaa sodaa balleessee sodaa caccabsee keessaa baasee gama bilisummaatti achi nu ceesisee wayyaaneen luuti irraa murame gara Maqaleetti akka galtotaa kan taasise sodaa ummata Oromoo keessaa kan sababa inni baaseedha jechuudha. Eessatti hin dagadhu jechuudha. Yaa waa irraafachuu jedheenniyyuu. Akkasuma gama gaafii 10ffaatti yoo darbu gaafii irraa dhuma hayyoota siyaasaa keessaa Jawaarii fi Baqqalaa kamii filatta akkasumas sababa filattuuf wajjin itti gaafiin 10ffaani. Lachuu ni jaalladha, ni kabaja, iddoo guddaa qabaa fi nama wayitti waalleetti dubbachuudhaaf hamilee hin qabneedha. Yoo ni kabajeef yoo ni jaalladhe malee jechuudha. Garuu hoo namni an dinqisiifadhu Baqqalaa Garbaati. Sababiin isaa nama jireenya isaa guutuu mana hidhaa keessatti dabarsu, nama jireenya isaa guutuu osoo maatii isaa wajjin nyaatee hin quufin, osoo maatii isaa wajjin bashannanee hin quufin baranas yoo bahe mana hidhaatti dabarfama. Bara wayyaanee keessa akkasitti mana hidhaatti gidirfamaa bahee cinqamaa bahee seerri namummaa irraa mulqame mirga abbaa biyyummaa isaatiif jecha mana hidhaa keessatti dararamaa bahee bara sanillee rabbichi keessa baasee ammas deebi'ee bara Abii qabate kanallee sababa Hacaaluutiif isaan Jawaarii fi isaa fi Jawaariin qaallitti galchanii akkasitti dararaa bahan. Namni kun takka nuuf jecha namni gariin ammoo
biyya keessatti yeroo takka hidhame baqatee biyya keessaa bahee biyya biraa jiraata lubbuu fi baraaruuf inni jechuudha hanga yeroo kamiyyuu achuma keessatti dararama achuma keessa hidha darbatama gaduma bahee deebi'a abdiin muratu nama abdiin muranne nama biyya keessa sababa hidhameef jecha sababa roorroo dheessuuf jecha hin deemne biyyuma abbaa isaa irratti mirga isaa falmatu hay baqqala nuuf jiraadha ammallee rabbi umrii isin haa dheeressu jechuun barbaada kanas kana fakkaata jechuudha egaan kabajamtoota hordoftoota Destee Muhammadii gaafiin guyyaa har'aa deebisaa argate jeetiin abdadhaa hanga tokko Destee Muhammad waan gama keetiitti na affeerte hanga ammaatti sifaana turee fi natu akka turu na taasiftee fi maqaa dhaggeeffattoota keetiitiin guddaa galatoomi isin jechuun barbaada kabajnii fi jaalalli ansii qabu kan onnee kiyyarraa madde kayoomillee hin dhumneedha yeroo biraa sagantaa biraa carraa argannee walitti deebinutti nagaan turan affeerraa kiyya yeroo gaarii qabaadha.